Itoophiyaan biyya Afrikaa irraa bal'ina lafaa fi baay'ina uummataan adda duree taatee osoo jirtu rakkoo barootaaf keessoo ishee tureen dogongoraan ulaa galaanaa akka dhabde seenaan ragaa baha. Waggootaas dhiyoo mootummaan jijjiiramaa Itoophiyaan karaa nagaa ulaa galaanaa akka argattuuf addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jira. Torban darbe kana konfereensiin qorannoo addunyaalessaa arfaffaa mata duree humna bishaanii annisaa nikulaaraa fi ulaa galaanaa gaanfa Afrikaaf jedhuun yuunivarsiitii Wallaggaatti taa'ameera. Konfereensicha irratti dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii irraa qorannoon dhiyaate karaa Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu dandeessu akeeka. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tasfaayee Lammaan dinagdee biyyattiif ulaan galaanaa murteessaa ta'uu himanii kanaaf dhaabbileen barnoota olaanoo qorannoon deeggaruu qabu jedhan. Ulaa galaanaa immoo baay'ee nu barbaachisa. Tokkoffaa oomishumaaf iyyuu jireenyuma keenyaaf iyyuu waan alaa barbaannu galtee jechuudha. Ulaa galaanaa nu barbaachisa. Karaa biraa immoo gaafa karaa qonnaas oomishtummaan dabalu, karaa industiriis oomishtummaan dabalu, gaafa alargeen keenya guddataa deemu akkasuma logistic requirement isa guddataa deemu. Kanaatiif ulaa galaanaa nu barbaachisa. Amma ulaa galaanaa isa qabnu turre akkuma isin beektan sababa Eertiraan nurraa addaan baateef naa sababa mootummaa yeroo sana waan kun yeroo ta'e jiru ulaa galaanaa kana nus akka itti fayyadamnuuf yaada kaasee mirga keenya waan nun gaafanneef dhabnee jirra jechuudha. Dr. Tasfaayeen turtii addatti Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin taasisan kanaan biyya albuuda dheedhii addunyaan barbaadu hedduu qabdu kanaaf ulaan galaanaa dirqama barbaachisa jedhanii kanaaf cichoomina mootummaan ammaa ittiin hordofaa jiru deeggaruun dirqama lammiilee biyyattii ta'uu ibsan. Nageenya keenyaafis, guddina keenyaafis, nageenya gaanfa Afrikaafis Itoophiyaan ulaa galaanaa kan mataa isheetii kan isheen maneejii goote fayyadamtu qabaachuun dirqamaa jechuudha. Mootummaan kan ajandaa godheera. Dippiloomaasii qorannoon deeggaramee, dippiloomaasii beekumsaan deeggaramee fayyadamuudhaaf rakkoo jiru, huraa jiru hiikaa milkaa deemuu hin dandeenya yaada. Yuunivarsiitii Amboo bakka bu'uun konfereensicha irratti qorannoo kan dhiyeessan ittaanaa pirezidaantii damee qo'annoo fi ce'umsa teekinooloojii yuunivarsiitii Amboo Dr. Solomon Maashoo Itoophiyaan seenaa keessatti biyya hin koloneeffatamne ta'uu yaadachiisan. Kanaaf biyya humna jabaa qabdu kana ulaa galaanaa akka argattu addunyaan dhugaa biyyattii deeggaruu qabdis jedhan. Itoophiyaan wanta historikalis biyya hin koloneeffatamin turte biyya of dandeessee bilisummaa ishee birmadummaa ishee qabattee turte ta'uu ishee irraa kan ka'e naannoo gaanfa Afrikaa kana tasgabbeessuun qindeessuun tokkoomsuunii fi gara waltaanii guddachuutti geessuudhaaf itti gaafatamummaa guddaa turraa eegama. Akka dhimma dhuunfaatti akka dhimma lammii tokkotti na ilaallata jedhee kan kaasuu qabu kan itti saalfatu osoo hin ta'in kan ija jabeenyaan naa mala jedhee ulaan galaanaa naa mala ulaa galaanaa qofa osoo hin ta'in immoo gaanfa Afrikaa kana hoogganuunis nuu mala. Kan jedhu lammiin hundumtuu hubannaa kana qabaatee haala kanaan deemuutu irra jira. Inni kun hanga ammaatti Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in gaanfa Afrikaa iyyuu danqee kan turedha jechuun ni danda'ama. Kan Itoophiyaan kanaan duratti fayyadamaa turte ulaan galaanaa hedduun isaanii har'a hojii maleeti waggoottan kana hunduma kan turan. Kun dinagdeedha, kun siyaasaadha, kun nageenyadha. Kanatu danqamee ture jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan gara kanatti deebi'uu jechuun Itoophiyaa qofaaf osoo hin ta'in gaanfa Afrikaafis bu'aa guddaa qaba. Konfereensicha irratti qorannoo dhiyeessaniin Itoophiyaan rakkoo keessoo isheen ulaa galaanaa dhabuu kan ibsan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota nageenyaa fi hariiroo idil addunyaa Dr. Diimaa Noggoom dhaloonni seenaa kana deebisuuf falmaa jira jedhan. Itoophiyaan jechuun kanaan dura ulaa galaanaa qabdi ture. Badii keessaarraa immoo dhaabne jechuun humni biraa humni alagaa dhufee miti kan nurraa fudhate badii keessa keenyaati. Tokkoffaa Eertiraa sirnaan qabuu dadhabuu jalqabumarraa duraan federeeshiniidhaan dabalamanii Itoophiyaatti federeeshinii sana diignee isa booda lola tibbannee keessattuu immoo warraaqsaa 1974 booda immoo mootummaan dargii waa hunda humnaan furmaata itti barbaaduu keessatti dhumarratti waraana biyyaa diigee ofii biyyaa baqatee deemee jechuudha. Gaafa inni biyyaa baqatee deemu biyyi bakka lamatti adda baatee humni bakka isaa dhufee biyya qabate kun humna Itoophiyaa galaana dhabsiisu ulaa galaanaa dhabsiisu ta'e jechuudha. Dr. Diimaan qorannoo isaaniin Itoophiyaan karaa dippiloomaasii ulaa galaanaa argachuuf waliigaltee raawwachaa jirtis jedhan. Akkamittiin wal dandeenyee waliin jiraanna akka biyyaatti akka uummataatti. Lammaffaa rakkoo keessaa bifa nagaatiin akkamitti furannee fuula duratti deemuu dandeenya. Waa hunda humnaan furuun hin danda'amu. Wal danda'uun barbaachisaadha.
waanan jedhe qofaa jechuunis fudhachuu qabdaanis hin danda'amu. Namuu yaada ofii qaba. Kanaaf fuula duraaf waan kanaan duraa badii kanaan duraa irraa barannee akkaataa fuula duratti deemnu irratti daandii malu qiyyaasuun barbaachisaadha.